United Arab Emirates keessatti makiinawwan ismaartii ta'an kan namoota viizaa seeraa hin qabnee fi yakka raawwatanii barbaadaman saffisaan barbaaddee arguun gadi baasuuf ta'an. Makiinawwan kunniin elektirikaan kan hojjetaman yoo ta'u kiiloomeetira 680 deemuu danda'u. Kaameraawwan qulqullina qaban kallattii hundaan waraabanii 6 makiinaa kanarratti ni jiru. Namoota makiinaa sanirraa fageenya meetira 10 irraa jiran kallattii hundaan footoo kaasee saffisa guddaan qorata. Makiinawwan kunniin guyyaa fi halkan akkasumas yeroo roobaa yaa ta'u yeroo ho'atis rakkoo tokko malee naannoo isaanii ni to'atu. Ogeeyyiin makiinaa keessa jiranis nama viizaa malee karaa irra adeemu akkasumas nama yakka raawwatee barbaadamu kamuu dhaamsa argatanii battalumatti to'atu. Akka durii ID gaafachuun hin jiru. Karaa ammayyaan biyya to'achuuf sochii guddaan godhameera. Ijoolleen keenya United Arab Emirates keessa jirtan waan biyya kana jiraachuuf sin barbaachisu hundumaa guuttachuun qophii keessan xumurtanii sodaa tokko malee socho'uu akka dandeessan waan sin barbaachisu xumuraa jechuun dhaamsa koodha. Oduu wayitawaa bifa kanaa qabadhee akkasiniin dhiyaadhuuf tiiktookii kommoo laayik riipoost koppii liinki gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaa. Oduu faana kan siffaana ture ani qaxalee keessaniif tudhaa jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan na dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa. Namni viidiyoon kun si qaqqabe jaalala waaqayyootiin si gaafadha. Viidiyoo kana sheer godhiiti gurree gurraatti qaqqabsiisin jechuun barbaada. Mucayyoon tokko bakka jirutti na barbaacha dhuftee gurreen 612 narraa nyaate osoon Joordaan taa'ee hojjetachaa jiru gara Dubaayitti na fudhattaa jennaan eeyyee naan jedhe. Achumarraan qarshii 612 irra galche. Erga gaafsanaati bilbila narraan kaasu kan jettu mucaan dhuftee himattee jirti. Viidiyoo yeroo ishiin himattu kun hanga dhumaatti ilaala. Adaraa keessan sheer koppiliinki godhaati akka qaqqabsiiftan siniin jechuun barbaada. Akkaawuntii dhoksaadha yookaan immoo akka isan fakkaanneen yookaan immoo nama biraatu maqaa kootiin fayyadamee mucaa kanarraa nyaate jechuudhaan siistama kana falassamee mucaa kanarraa qarshii 612 nyaachuusaa lakkoofsi bilbilaasaa ragaa ba'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu mee sagalee obboleettii kana waliin turtii gaarii siniin jechuun barbaada. Baay'ee nama gaddisiisa. Laqa sirraa nyaatee eenyudha maqaan isaa? Gurree paaspoortii kan jedhu maqaan isaa nama Dubaay keessa jiraatu. Akkamitti sirraa nyaate? Ani biyya Joordaanan ture, Joordaanirraan Dubaayitti darbu kan tureyyuu haala naa mijeessuu dandeessaa naan hojii kootiin nan danda'a si kun mijeessan dhufta naan jedhee jalqaba 200 walii gallee isa gimmaasha kanfaltee hojjette kanfaluu dandeessaa naan jedhee gaafa naqu. Eshi. Isa booda gaafa haala naaf tun mijeessin guyyaan ishiin madaamin kun agashitu na qaqqabe gaafa kaanii siif hin xumuramne birrii 50 dabaltu malee naan jedhe. Ay 50 hin qabu. Kawalii galee 200 isa immoo dura hojjette kanfaltanaan jette amma muluusaa fudhattee an birrii isa kan hin qabu naaf xumurii an rakkadheeraa biyyatti galuu hin barbaanne darbee hojjetachuu hin barbaadaan jedhe. Gaafa kanaati. Piroosesii kana teessee jalqabde jalqabdura. Dubaama Joordaan ta'an jalqabde. Joordaan teessee gurree wajjin wal barte. Erga gurree faana wal barte immoo maallaqa meeqa galchisin jedhe. Ennaa sana 200 si barbaachisaa naan jedhe. Eshi. Fuudhaaf Joordaan irraa Dubaay dhufu 200 si gaafata naan jedhe. Eshi. Isa muluusaa kanfalee xumureen 50 dabalee. Eshi. 50 chaanoo farkaan qabu maatis biyyaaf na ergaa nan biyyaaf na bira kun dandeenye. Eshi. Gaafa kana madaamin ko guyyaan ishiin tikeetti naa kuttee bakka maalan godha biyyan galaa nan biyya galii malee kanfalte malee dhufuu hin dandeessu. Barbaadde biyyatti galtee sirraa dhufuu dandeessa malee waan si hin qabu naan jedhe. Biyyatti galtee biyya irraan si fudhachuu danda'a malee achiin si fudhachuu hin danda'u jedhe. Maallaqa meeqa irratti galchiteem? Walumaa galatti 600 fi 12,000. 600 fi 12,000 gurree irratti galchite jechuudha. Akkaawuntiin si erge sun akkaawuntii Dubaay moo kan Itoophiyaati? Kan Itoophiyaati. Okay. Akkaawuntichi asii gaditti kan argamudha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee amma gaafatti gaggaafattu maal siin jedha? Yookaan na fudhu yookaan immoo maallaqa kun deebisi jettee gaafatteetta? Gaafadheera. Maal siin jedha? 100 dabaltu malee dhufuu hin dandeessu yoo xumuratte xumuradhu jedhee 100 dabaltu malee kanarratti wal dhabneen immoo birrii nan dhabee guyyaa tokko hin deemtanaan jedheen Finfinnee deemeera. Finfinneetti na waamee guyyaa lama Finfinnee bulee tanan birrii dabaltu malee naan jedhe biricha irratti wal dhabnee deebisee nan galee bakka na jalaa kaasuu dide baay'ee natti qoosa. Barbaaddu xumurii barbaaddu dhiisii taa'ii. Naan jedheen natti qoosa baay'ee. Gurree ta'uusaa haxaarraate qulqulleeffatte irra geesse? Naaf bilbila. Imurratti naaf bilbila sagalee isaa xarreeffadhee akka isa ta'e beekee tanan irratti jira. Sagalee siin qabne walii bilbiltanii walitti dubbattaniittu? Sagaleen kan isaa ta'u adda baafatteetta? Na bilbilee adda baafadheera. Okay. Amma akka uummanni si dhaga'uuf yaada kee dhiyeeffatte jechuudha. Gurreen immoo kana dhageessa yoo taate obboleettii kana dhiphisuun
bochisuun cannaquun dafqa namaa sirriif siifin ta'u waan ta'eef iyyuu yoo si ta'e suma qulqulluudhaan suma jechaa jirti waan ta'eef iyyuu akka dhuftee falmattu sin jechuun barbaada. Riisiitiin baay'inaan jira akkuma mul'atu kanadha waan ta'eef iyyuu namoonni viidiyoon kun sin bira ga'ee sheer godhaatii gurree qaqqabsiisaa siniin jechuun barbaada. Qarshii 600 fi qarshii amma kanaa nyaatamuun baay'ee ulfaata birrii 600 dhiisaati. Hundi keessan sheer godhaa biraan gahaa siniin jechuun barbaada. Adaraa keessatti. Lakkoofsi bilbilichaa inni kun kan isaati? Namatu ittiin beeksisaa fi ture iyyuu anuma kooti naan jedha. Lakkoofsi bilbilaa asii gadii kun kan isaati jechuudha? Kan gurreeti? Kanaan walii barreessitan? Kanaan walii barreessinee isaan naa bilbilee sagalee isaa xarreeffadhee isa ta'uusaa bareetan jalqabe naaf xumura jedhee. Amma immoo biyya kootti galee baay'ee rakkachaa jira yookiin achirraan deemeen hojjetan yookiin birrii kootti namni baay'ee rakkachaa jira baay'een illee na dhukkubaa ture. Adaraa keessan na danda'a na gargaara warri onlaayinii fayyadamtan. Adaraa Waaqayyoo jaalala Waaqayyootiin sin qabeera dubbii kan akka shilleessitanii ilaalle sinin jechuun barbaada. Qarshii 612 dhiisaati har'a qarshiin 612 iyyuu nama dhiba jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan hattoonni egaa inuma beektu waan ta'eef iyyuu akkaawuntii dhoksaa yookaan immoo akkaawuntii isaa hin ibsine irratti galchisiifatu jechuudha. Siistama hannaa qopheeffatanii ijoollee biyyaan baarraa nyaachuun keessan Waaqayyo sinaa tufsiisu jechuudha. Yoo dhugumaan rabbiin beektee maallaqa mucaa kanaa galchi. Amma kanan taanetti immoo waliin ta'aatii ana miti jettee yoo kaadde akkaawuntii asii gad jiru kanarratti barbaadaatii waliin ta'aatii qabaa. Wal beektu waan ta'eef sin lamaan jechuudha. Inni akkaawuntiin irra galees inni gurree nyaates wal beektu sin lamaan waan ta'eef mucaa kanaaf mala siniin jechuun barbaada. Seerri Dubaay eessattuu hin hojjeta jechuudha. Kana qofaa miti ijoollee hedduutu dhufee himachaa ture jechuudha. Akkaawuntii dhoksanii ittiin nyaachaa jiru jechuudha. Warri hojiin beekne warri gadi ba'anii hojiin hojjenna jechuudha. Adaraa Oromummaa sheer godhaa wal qaqqabsiisaa. Mucayyoo kan ammoo wal sin qunnabsiisaa ragaa dabalataa akka irraa fudhattan siniin jechuun barbaada. Imimmaan mucaa kana ibidda godhee sinaa gubu. Warri dafqa mucaa kanaa nyaattan galcha maallaqa namaa. Seerri immoo hojjeta biyya kamittuu jechuudha. haadha manaatii kabajamtuu fi jaalatamtuu ta biyyatti akkaan na kabajju na jaalattu ijoolleetii waliin fidadhee biyya kanatti jiruu bareeddu jiruu gammachuu jiruu nagaa jiruu raahaa jiraannaa jettanii warri yaaddan jaalalleetii ta akkaan na jaalatu ta kabaja naaf qabdu ta ana malee ol jettee dhiira biraa hin laalle mana barumsaatiitti waliin baranne akka ajaa'ibaa kanan na kabajji biyya kana yoo fide jiru ajaa'ibaa waliin jiraanna isiilleen dalagdee anillee dalagee biyyatti lafa bitannee mana ijaarannee minaamin zuphii phiiphii jettanii warroonni yaaddan keessattuu ijoolleen biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa jirtan. Namoonni karoora akkanaa qabdan jaartiitii biyya kana fidadhaa jaalalleetii biyya kana fidadhee jiruu nagaa waliin jiraadha jettanii warri yaaddan. Na dhagaa. Isin amma dura naqqaane beetanii. Naqqa'uu qabdan amma. Ani yoo diqqaate biyya kana keessa waggaa 11 ol jiraadhee jira. Biyya kana keessatti namoota jaalallee yookaan jaartii isaanii ta biyyaan akkamitti wal jaalatan kabaja naamusa walii qaban fidatanii baatii jaacaraa kabajni isaanii deemaan jiru. Baatii jaa. Biyya kana gaafa dhufte dhaltuun biyya keenya midhaan waliin bishaan waliin waa nyaatti yookaan ammoo achumatti gaafa boolee dhuftu waa nyaachisanii as erganii yookaan ammoo isimatu karoora addaa wayii qabatee dhufa uksum billahi wanni naagalu tokko hin jiru. Biyya kana dhufte baatii jaagennaan completely namittiin sun isii duraatii miti tabiraati jijjiiramtee jirti. Yoo diqqaate namoota 500 ol beeka naannoo makiyya kanatti nama biyyarraa jaalallee fi haadha manaa fidatee dhufu. Namoota san keessa nama 10 ta'u namni jiruu gammachuu jiruu raahaa jiruu qaaqa hin qabne jiruu sodaachisa hin qabne jiraataa jiru. Hundi isii jiruu sodaachisa jiruu 7-2-7 jaarsaaf jaartiin mana keessatti waliin dubbifne. Jiruu wal arrabsaa wal xiqqeessaa waliin jiraachuu isiin gabbaatee bakka feete ooltee bultee deebi'u waan feetee daladesitu nagaa taasisu natti dubbata jettee jaarsa mataa cabsitu jiruu akkanaa jiraataadhaan. Kanaaf warroonni amma booda waan akkanaa goonattanii karoora qabdan please obboleenki I beg you ittiin seenina jiruu nagaa jiraachuu barbaadda ta qaaqa hin qabne ta qaayisaa hin qabne ta boo'icha hin qabne ta boochisaa hin qabne ta himata hin qabne ta himannaa hin qabne fuudhuu barbaannaan Itoophiyaa deemi biyya feete achi deemi fuudhi achumatti mana itti kireessi yoo hin qabaatin yoo qabaatte ijaariif achumaa jiraattu obboleessa kee waan qabdu achuma godhiif baatii jaajahan baatii 2 waggaatti yeroo 2 yeroo 3 dhaqiitii bashannansiisii tabsiisi achuma deebi
yaa'u achi dhiisee yoo deebi'e kabiraatti waliin gala haa galu wallaahi abbaan fedhe waliin haa galu as dhuftee mataa si nyaachuudha si maraachuun ijoollee meeqatu jira amma asitti tamaraattee tishartii akkana godhaa karaarra deemtu nama tokko lama warroonni as keessa jirtan ni beeytanii ijoolleen maqaa dhaltuutiif maraattee amma karaa kanarra deemtu hedduudha lakkoofsa yoo xiqqaate nama 7 nama 8 ijoollee hidhaa jirtu ammoo meeqa isin laakkaa jaartii biyyarraa fidatee baatii jaa osoo hin gahin hidhatti xilqimisa goote hidhaa keessa ciisu amma hidhaan biyya kanaa ammoo rakkisaadha dhaqanii nama gaafachuun hin jiru akka Itoophiyaa san namni marqee fitfitii godhatee dhufee si gaafachuu hin jiru si gabaalle mi'eetti dagabbaa baanni mayaaqim kanaaf please ammallee irra deebi'ee isin kadhadha ijoolleen karoora jaartii biyyarraa fidadhattanii qabdan isinitti hafu warri biyyarraa ammoo biyya kana dhufnattanii hawwii gootan muka nyaattan muka dhuftee mataan nyaattuuf muka nyaattamu ara dhagaa nyaattayu hin dhuftu abadan hin dhuftu ayonem isin irra hojjannama booda dhuftanii biyya kanatti ijoollee nagaan bahara keessa dhukkeen irraa kaatee uf keessa fincooytee uf keessa udaantee sa'a 24 bakka takka maramtee teettee rabbi isii baasee biyya kana geette dhuftee maraachuumu akkuma salphatti xayyaaraan tikeeta murattee dhuftee baatii jaa keessatti mucaa maraachitee shamizii akkana godhaa akka kararra deemu godhuumu ayonem hin dhuftan abadan hin dhuftan warroonni dhiiraa ammoo of eega gagamaa hulla jaartii tiya biyyaa dammoo umbee mootii akkamta jaartiin tiya natti kaate poolisatti bilbiltee poolisiin na waamee jira koortii dhaabadhu naan jedhani muka nyaattaati mataan kee yookaan akka ati bulchitu beeki yookaan jalqabumaan fidin